Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan akkam nagahaa jirtu. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala Mehadii Tube kana dhuftan hundi keessan chaanala kana subscribe, like gochuudhaan nu jajjabeessaa isinin jenna. Obboleettiin teenya Ijjigaayyoo fiqaadu kan yeroo darbee interviin isii namoota social media kana hunda buhaarsaa ture yeroo ammaan tana ulfa taatee jirti. Ulfi isii kun akkuma beekamu ji'a 8 gahee jira. Namoonni baay'een social media Facebook, TikTok irratti akkasuma obboleettiin teenya tun guyyaa har'aan tana odeeffannoo sobaa isiin deesse isiin akkas taate jedhu oofaa jirani. Akkuma isinuu beektan obboleettiin teenya Ijjigaayyoon ji'a torbamoo 8 dura intervii bareedduu tokko goote intervii sanitti namoonni baay'een ofitti amantummaa isiisaniin dinqisiifachaa turanii akkuma beekamu dhiironni social media irra jiran kun yookiin ammoo ilmi dhiiraa dubartoota kaayyoo isaaniirraa karatti hambisuudha. Obboleettiin teenya Ijjigaayyoon yeroo ammaan tana boyfriend yookiin ammoo jaalallee godhattee jirti. Jaalallee isiisanii wajjinis yeroo ammaan tana garuu wal dhabdee jirti. Sababni isaan irra wal dhabanis mucaan kuni itti bilbilee Finfinneen jiraadha je'anii haala jiru itti hime akka isii jaalatus itti hime erga kana hunda itti hime wal amansiisanii booda obboleettii teenya tanaan si arguun qaba jedhee Finfinnee irraa gara Wallagga magaalaa Naqamtee deemee ture. Akkuma Wallaggaan gaheen obboleettii teenya Ijjigaayyoo tanaa wajjin wal argee yeroo wal argu namni tokko gaafa jaalalaan walitti dhiyaatu isinuu akkuma beeytanii wantoota baay'ee waliin haasaa waliin taphataa mudannoowwan wantoota adda addaa kana keessa ammoo jaalalti isinuu ni beeytan kana jedhee isinitti ni himu. Wanti baay'ee nama gaddisiisu garuu ijoolleen lamaan kun erguma jaalalaan waliin jiraataa turanii boodarra immoo akka Ijjigaayyoon niin ulfaa'e jetteen friendii isii kanaanii friendiin isii kun ammoo isiin ulfaa'uu dhageenyaan irraa baqate jechuudha. Dhiironni baay'een yeroo shamarri takka hin ulfaa'e akkasiin ta'e jettu waan isinitti dhagahamu isinuu ni beeytanii. Kanaaf jecha namni kun irraa baqate garuu ammoo Ijjigaayyoon sun ofitti amantummaa isii laalaadha. Ilma rabbiin naaf kenne kana garuu hin baasu. Yeroo ammaan tana ilma kiyya kana nin guddifadha garuu ammoo waan takka gochuun qaba jettee mana yaalaa deemeetiin ilaalame jette akkuma isinuu intervii irratti dhageessanii mana yaalaa gaafa deemtu yoo durbatee daa'ima kana nan baasa yoo dhiiratee ammoo hin baasu jettee turte obboleettiin teenya tuni gaafa mana yaalaa dheeyxuu hiriyoonni yookiin ammoo warroonni mana yaalaa san keessa hojjetanii social media kana gubbarratti na beeku TikTok irrattis maa irrattis intervii kiyya kaasii duraa sanii dhageeffatanii turan waan ta'eef gammachuudhaan haala gaariin na simatan jette. Akkuma beekamu Ijjigaayyoon garuu ammoo kan sammuu isii keessa ture sanii miti. Daa'imni naan ulfaa'e kun dhiira moo durba waan jedhamutu natti dhagahamaa ture jetti. Akkuma isinuu interviisii kutaa lammaffaa irratti dhageessan sanii daa'imni kun dhiira yeroo jedhanii nan gammade jettee akkasuma ammoo friendiin isii sun erga isiin ulfooftee dhiisee biraa baafate akka namoonni tokko jedhanitti friendiin isii kun yeroo ammaan tana poolisootaan qabame kun akkas ta'e kun odeeffannoo hin qulqullaa'in waan qabame natti hin fakkaatu. Shamarran keenya irra baay'een keessan of eeggadhaadhaa dhiirti sobee akkas jedhee akkana jedhee boolla nama buusa jechuudha. Akkuma beekamu obboleettiin teenyatu yeroo ammaan tana namni tokko gaafa ulfaa'e torbee 36tti daha jechuudha. Torbeen 36 ji'a 9 fi waa akkasumatti fakkaate yeroo ammaan tana torbee 32 fixxee jirti. Garuu ammoo odeeffannoo sobaatiin namoonni guyyaa har'aan tana obboleettiin teenyatuun mana yaalaa deemtee mana yaalatti yeroo isiin ciiftu akka waan isiin deessee fakkeessuudhaan social mediaawwan garagaraa irra oofaa jiru. Garuu ammoo kan hafeef isiidha 32 irratti. Kanaaf jecha yeroo ammaan tana isiin hin deenye ganaadha jechuudha. Warroonni odeeffannoo sobaa uummata biraan gahaa jirtanis silaatis xiqqoo tasgabbeeytanii intervii namaatis sirriitti dhageeffatanii social media kanarratti odeeffannoo adda addaa silaa poosti gootanii akka mataa kiyyaatti baay'ee natti tola. Obboleettii teenya tana namoonni biyyoota keessaas biyya alaatis biyyoota adda addaatis jira yeroo ammaan tana gara akkaawuntii isiitiin gargaaraa jiru. Namoonni gargaaruu barbaadan obboleettii teenya Ijjigaayyoo akkaawuntiin isii kana jechuudha baankii Itoophiyaati. Namni waan dandeessanirraa gargaaraadha. Akkuma beekamu gargaarsi lammaffaan ammoo obboleettii teenya ta'an biyya Yaman keessatti gaaziin itti dhoohee gubattee obboleettii teenya Hayaat Yoonisiif rabbiin rahmata isiif haa godhu. Namoonni baay'een karaa social mediaatiin keessattuu yuutuubaroonni Yaman jiran yeroo ammaan tana gargaaraa jiru. Isinis waan rabbiin isin dandeessise dhaqaatii obboleettii teenya tana gargaaraadha. Akka ilmaan isiitii fi haati isii
biyya baqaasan keessaa bahan godhaan isiniin jechuu barbaadan. Obboleettii teenya hayaatiif yeroo tokko du'aa haa goonu. Nuti yeroo namni lubbuun jiru wal gargaaruu hin beeknu yookiin wal jajjabeessuu hin beeknu gaafa namni du'e garuu tokkoffaa irratti kan jedhee fiigu nuyi jechuudha. Garuu ammoo wanti kuni akka uummata keenyatti aadaa nuti tahaa jira. Silaa osuma lubbuun jirru osuma wantoota tokko waliif godhuu dandeenyu silaa waliif goone baay'ee anaan natti tola jechuudha. Ammoo waan keessan jiru gaa isinumaatu beeka. Obboleettii teenya san dhaqaa gargaaraadha akkasuma immoo YouTube channelii isii subscribe godhaadha maaliif YouTube kanarra galiin argamu ijoollee isiitiif akkasuma immoo abbaa warraa isii jiraachisa jechuudha. Namni waan qabde yoo jiraatan Mehadii Tube jedhaati akkaataa itti gargaaruu dandeessaniin achi jalaa argadhaadha. Anis yoo lakkoofsa itti gargaaraa uummanni jiru yoon arge isiniif maxxansa akkaawuntiin Ijjigaayyoo immoo kana irratti dhaqaa gargaaraadhaaf wal haa jajjabeessinu. Namoota keenya rakkoo keessa jiru rabbiin rakkoo keessaa haa baasu isiniin jechuun barbaada. Obboleewwan kiyya nutis har'a fayyaa qabna laalla malee boru waan mudatu hin beeknu waan ta'eefi wantoota kanneen isiniin jechuun barbaade. Akkuma beekamu gaa YouTube channel Mehadii Tube kuni yeroo gabaabduu keessatti odeeffannoowwan adda addaa biyya keessaas haa ta'u biyya alaatis gara fuulduratti qabatee kan isiniif dhufu taha. Isinis ammoo waan isinirraa eegamu ni beekti. YouTube kana ammoo subscribe godhaa, like godhaa akkasuma viidiyoo kana hiriyoota kan kenna nama 10 share copy link taap osoo hin taane nama 10 share godhi gara messengeraatiin maaliif anas na jajjabeessi gara fuulduraatti yoo isin arra na jajjabeessan yoo isin hamilee naaf taatanii gara fuulduraatti guddadheetti fiiguu nan danda'a. Garuu ammoo yoo nuti asitti gufu walitti taane eenyuyyuu kan nu gargaaru hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya obboleettii tiyyaa haga dandeessanitti osoo namni lubbuun jiru yeroo gargaarsa isinirraa barbaadus waa gargaaraadha waan dandeessan waliif godhaa isiniin jechuun barbaada. Obboloota kiyya yoo natti mufattan anis gaa ilma namaatii wantoota tugunguraa tokko jechuun danda'a. Akkasuma immoo har'a keetti jiraannu beeyna malee boru eessa akka deemnu maal akka taanu maaltu akka nurra gahu wanti nuti beeynu hin jiru. Hunda keessanuu an obboleessi keessan Mehadiin baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Isinillee garuu akkana jaallattan akkana kabajan nan beeka. Kanaaf jecha please viidiyoo kana nama goote share like tuuxaatee comment goote. Kanaaf gaa akkas isiniin jechuun barbaada. Yeroo biraa ammoo odeeffannoowwan biyya keenya keessatti deemaa jiran wantoota dhugaa irratti kan hundaa'e kan qabadhee isiniif dhufu taha jechuudha. Kanaaf hagasittuu YouTube channelii kiyya kana subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Mee addunyaa baxabbaxaa yeroo tokko an obboleessi keessan kunis yoon guddadhe isinitti tola jeetii yaada. Kanaaf yeroo gaariinaaf qabadhaa.